kutaa irraa kanaanis ingiliffaadhaan waa'ee mataa keenyaa akkamitti karaa salphaadhaan ibsachuu dandeenya kan jedhu ilaaluuf deemna. Xumura irrattis kuizii xiqqoo takka qabna. Nuuf galemoo nuuf hin galle gaafii jettu jechuu gaafii muraasa qabna. So hamma xumura viidiyoo kan hojii turtan yoo ta'e waan baay'ee akka irraa barattan ni abdadha. Waan hundaaf itti seenne haa ilaallu. Suuraan kun maal agarsiisa isinitti fakkaatame? I'm not feeling well. Suurichi nama dhukkubu waan fakkaatuuf. So maal jechuu dandeenya? I'm not feeling well jedha. I am not feeling well isni jenna. So kan irra bareedaadha. I'm not feeling well. Akkaataan itti jennu I'm not yookiin immoo not feeling well. Natti tolaa hin jiru yookiin immoo dhukkubbiin natti jira jechuudha. I'm not feeling well. Wanti gaariin natti dhagahamaa hin jiru yookiin gaariin natti dhagahamaa hin jiru jechuun si dhukkubu jira jechuudha. Suuraan kun maal fakkaata? Nama gammachuun itti jiru fakkaata jechuudha. Baay'ee illee itti yaaduun barbaachisu. So gammadeera jechuu yookiin immoo wanta gammachuu wal qabu ijaarree waa'ee keenyaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. So maal jechuu dandeenya? I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Akkaataan itti jennu kana I'm glad to hear that. San dhaga'uu kootiif baay'een gammadee jechuudha. San dhaga'uu koof baay'een gammade. Wanta oduu gammachiisaa tokko yeroo dhageessan I'm glad to hear that. Okay, daftanii yeroo jettan I'm glad to hear that. San dhaga'uu kootiif baay'een gammade. Akka suuraan kun agarsiisutti yoo ta'e baay'ee tilmaamuun barbaachisu. Maaliif jennaan kiisiin lachuutu alatti ba'ee jira. Harki lameen akka nama homaa hin qabne agarsiisaa jira jechuudha. So homaa hin qabu jechuu agarsiisa fakkaata jechuudha suurichi. So kana wal qabsiisne ani waa takka hin qabu yookiin immoo niiraa hin qabu yookiin maallaqa hin qabu kan jedhu akkamitti fayyadamuu dandeenya yookiin akkamitti hima akkasii ijaaruu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Keenya jalqabaa I'm broke jedha. I am broke kan jedhu I'm broke jenna jechuudha. Kanaatu irra sirriidha. I'm broke. Asirratti jechi broke jedhu cabuu jechuudha. Wanta jalqaba jechi broke jedhu verbi waaniin isaa breakidha, cabsuu jechuudha. Broken immoo cabeera jechuudha. Wanta darbe agarsiisa. So asirratti hima kana keessatti yookiin immoo kontekstii ilaalaa yeroo kana keessatti broken cabuu jechuu osoo hin taane informaaliidha. Hima haasawa informaalii kan jennuun jechuudha. So haasawa akkasii waan ta'eef ani homaa hin qabu maallaqa fixadheera jechuudha. So I'm broke yeroo jettu ani homaa hin qabu yookiin immoo maallaqa hin qabu jechuudha agarsiisa jechuudha. Ani homaa hin qabu. Okay. So suuraan kun immoo wanta wayii hojjechaa kan jiru fakkaata. I'm working on it jedha asirratti. I am working on it. I'm working on it. Dafnee yeroo jennu working on it jenneen dubbifnu. I am working on it hin jennu. Maaliifi ing kana n isaa qofa mul'isna. I'm working on it. So akkana dubbifama. I'm working on it jenna. Irratti hojjechaa hin jira. Wanta tokko irratti hojjechaa yoo jiraatan what did you do about that? Yoo sin jedhan waa'ee sanii akkam gooteera jedhee namni tokko waan waliin beektan tokko yoo si gaafate oh I'm working on it. I'm working on it jettaa jechuudha. Irratti hojjechaa jira. Okay, asirratti akka suuraan kun agarsiisutti as keessaa barsiisaadha jennu. Barsiisaan barsiisaa jira. Barataan tokko maala jira jechuudha. Ijoolleen as keessaan barachaa jiru. So turee jira jechuudha barumsarraa. Fiigaa jira akkasuma wajjinu dhaqqabuudhaafi. So himamee akkamii ijaaruu dandeenya suurichuma kana ilaalle. I'm sorry I'm late jechuu dandeessaa jechuudha. Dhiifama baay'een balfadhe yookiin immoo hin ture jechuudha. Having said so, now let us move to some exercises. Gara gaafiilee adeemnu yookiin immoo gara quiz hojjechuu adeemnu. So wantuma hanga amma ilaalle wal qabsiisne gaafilee muraasa tokko qopheessine. So gaafilee kana sakandii muraasa itti fudhachuudhaan deebisuuf yaalaadha. Baay'ee salphaadha. So suuraaleen gaafii maddii ta'an waa'ee wanta saniitis achumaan isii yaadachiisaa adeemu jechuudha. Mee gaafiin tokkoffaan maal jedha?
I blank space no. Ani iddoo bakka banaa no jedha. So R B don't jedha. Deebisaan A namoo B dha kan jedhu ilaalaadha. Deebisaan isaa B dha. I don't know. I don't know. Hin beeku kan jedhu fakkaataa jechuudha namicha. I don't know kan jedhu an hin beeku jechuudha jechuudha. So I are no hin jennu I don't know jennaa jechuudha. Gaafii lamaffaan question number 2. I dash yookiin immoo blank space do it. A can B make. Kana keessaa kamtu iddoo banaa galaa jedhu. Iddoo banaa galaa jechuudha. The answer is A. I can do it. Kaaniif inni as galchinaa jechuudha. I can do it. Gochuun danda'a jechuudha. Ani gochuu nin danda'a waan san. Okay. Asirratti meekiif inni as keenya maal ta'a? I make do it. Walirratti barbii lama bakka takkaa seene wanta hiika hin qabne kannaa jechuudha asirratti. Asirratti do'nis barbiidha, makenis barbiidha. Hiikaan isaanis adda adda wal bira finnee yookaan keenyutee hiikaan of hin kennu jechuudha. Question number 3. Gaafiin sadaffaan maal jedha? Blank space to hear that. Blank space yookiin iddoo bakka duwwaa to hear that. A. Good. B. Glad. Kam ta'a? The answer is B. B dha jedha. I'm glad to hear that jennee reefu laallee turre jechuudha. I'm glad to hear that. Wanta nama gammachiisu yookiin immoo oduu haaraa yeroo dhageenyu yookaan gammannu ta'e I'm glad to hear that jennaa jechuudha. I'm glad to hear that jennaa jechuudha. San dhaga'uuf baay'een gammadee kan jennee ilaalle sanii jechuudha. Blank space on it. I am blank space on it. Yookiin immoo iddoo bakka duwwaa on it jedha. A. Working. B. Lost. The answer is A. Deebisaan isaa A dha. I'm working on it jennaa jechuudha. Wanta karratti hojjechaa jiraanne wanticha irratti hojjechaa hin jira jechuu barbaade I'm working on it jettaa jechuudha. Lost finnee asirra keenya hiikaa kam qabaata? I'm lost on it. So ani sarratti hin badee jedha wanti sensii nuuf hin kennu jechuudha. Hiikaa sirrii nuuf hin kennu. So akkattuu ni beekamaa jechuudha. Question number 5. I'm not dash well. I'm not blank space well. A. Feeling. B. Good. The answer is A. Deebisaan isaa A dha. I'm not feeling well. Feeling asirra deebisnaa jechuudha. I'm not feeling well. Wanti gaariin na dhaga'amaan jiru yookiin immoo na dhukkubaa jira jechuudha hiikaan isaa gara biraa. So barumsi keenya kan waa'ee keenyaa akkamitti dubbanna yookiin immoo ibsanna kan jedhu suuraalee tokko tokko wal qabsiisnee ilaalaa turre asuma irratti raawwata. Kutaa biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u.